fuuni akka moltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS irratti gaggeeffamaa jiru akka dhiisu CPJ'n gaafate. Koreen eegumsa gaazexeessitootaa mootummaan Itoophiyaa qorannoo yakka shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS torba irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabu kan gaafatee fi hanqina naamusa gaazexeessummaa uumameef deebii laatame madaalawaa miti jechuun ibsee jira. Dhaabbatichi sanadoota mana murtii gamaggamame wabeeffachuudhaan poolisiin gaazexeessitoonni kunniin gareewwan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessatti socho'an waliin qindoomuun waldhabdee kakaasuu heera mootummaa balaadhaaf saaxiluu fi mootummaa humnaaf kuffisuu yaalan jechuudhaan himachuu ibsee jira. Qindeessituu sagantaa Afrikaa CPJ kan taate Mukoti Mumoo EBS irratti duraanuu tarkaanfii bulchiinsa fudhatamuu heeruudhaan himannaa shororkeessummaatiin gaazexeessitoota hidhuun hanqina naamusa gaazexeessummaa uumameef deebii wal madaalu miti jechuun ibsite. Dhaabbileen Turkii misooma investimentii Itoophiyaa irratti bobba'uudhaaf fedhii qabaachuu ibsan. Dhaabbileen Turkii filannoowwan misooma investimentii Itoophiyaa irratti bobba'uudhaaf fedhii qabaachuu ibsanii jiru. Turkiitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Adam Mohammed abbootii qabeenyaa Turk hojiilee investimentii adda addaa irratti bobba'an waliin mari'atanii kan jiranii fi ambaasaadder Adam Mohammed filannoowwan investimentii damee faayinaansii fi haala investimentii Itoophiyaa ilaalchisee dhaabbilee kanneeniif ibsa taasisanii jiru. Kanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa kunneenis ibsa taasifameef galateeffachuudhaan filannoowwan investimentii Itoophiyaan qabdu irratti hojjechuu kan barbaadan ta'uu ibsu ragaan imbaasicha irraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru Ameerikaa fi Raashiyaan marii gamlamaa Istaanbulitti gaggeessuu eegalan. Ameerikaa fi Raashiyaan marii gamlamee marsaa lammaffaa Turkii magaalaa Istaanbulitti gaggeessuu eegalanii jiru. Jilli garee biyyoota lameenii Ameerikaatti ambaasaadara Raashiyaa Aleksaandar Daarkiibii itti aanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Soonataa Kooltaariin durfamu dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii cimsuun danda'amu irratti marii eegaluun ibsamee jira. Mariin kun hariiroo biyyoota lameenii wayita bulchiinsa pirezidaantii duraanii Ameerikaa Joo Baayiden laafee ture sirreessuudhaaf kan kaayyeeffatu ta'uun heerame. Qabeenya Raashiyaa sababa waraana Raashiyaa fi Yukireeniin dhaalaman deebisuu fi balallii kallattii Mooskoo gara Waashingitan eegaluuf kan mari'atamu ta'uunis himamee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qaba.